Video kana gadhiisiiti kan gargaare nu haa gargaaru. Video kana daawwadhaatii video kana booda walitti deebina. صورت فيديو فكيتها انا بسوي هكذا سوي سوا انت سمية هذا انت استعرف استعرف انت سمية استعرف ما انا استعرف استعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في خدمتنا خيرا على اللي تجاني تجرا وان الرجال اللي تكلم قبله يادون أكتم مجروفي أكول مير جرني لقيت جرا سنقف عمتي أملي فيديو اللي تإذني تمامين نكتفي جرا تابني يادوني. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi daawwattoota yaaddo saba egaa baga jiraattan isin jecha guyyaa har'aa mirri nuti bakka kanatti argamne xiqqoo namatti ulfaata. Ergaa akkuma buletin tiyya jette yaaddoon hedduu takka miidhaa keessa jira. Miidhaa hedduu jedhamu keessa jira wallahi. Waan inni qabatee dhufeen saayimni yaaddoodha. Isumarraa baruu dandeessanii maaliif dhufee arrasi biratti argamee jechuun keessan oolu. Isumarraa baradhaan sinjee waan dhuftee fatillee itti himi daawwattootaa fi hordoftoota kanaatti. Guyyaa har'aa wanni bakka kana na fide waan tokkotu bakka kana na fide. Tokkoffaa Oromummaatu na fide, lammaffaa ammoo tuyyuu hiriyyummaatu na fide. Egaa wanni yaaddoo irra gahaa jiru kun hedduu takka ulfaataadha. Waan afaaniin qofa himan osoo hin ta'in jechuudha. Ani ragaa qabatamaa waan isa gochuu jiran viidiyoon dhufeetiin na bira gaheetiin jira. Baasummayyaa maali miti kun haraamidha jechuudha. Namichi sun viidiyoo ofumaa isaatii fideetiin na bira dhufe bakka dalagaa jetti. Yaani viidiyoo yaaddoo tumanii fuudhee sitti fide. Viidiyoo amma ni fidee dhufe kana jechuudha. Yeroo dursaa viidiyoon ammoo osoo agartanii daawwattoota kabajoo keessaa jiru qaamni isaa kun jechuudha. Yaaddoo arabni tumteetiin dhiigni qaamni isaa kun marti dhiiga bichaadha. Viidiyoo sun yeroo arge wallahi na ulfaate walumaa galatti. Viidiyoo sana erga arge hedduu akkanatti ulfaate. Inni sun yeroo na bira fideetiin dhufe viidiyoo kana gadhiisuu hin beeku gara sooshaal miidiyaa kanarratti gadhiisuu barbaade akkamitti gadhiisanii feesbuukaa fi yookaan yuutuubiidhaan gadhiisuu barbaade akkamitti gadhiisan jedhee na bira fide. Erga viidiyoo argeen boodatti yaaddoo ta'uu beekee booda viidiyoo ana agarsiisa jedheeti irraa fuudhe. Yeroo saniin amma gannaa dhiisinaan jedha amma agarsiisaniin irraa fuudhe. Ana mootuu booda dhufeetiin nama sa'aadatti viidiyoo sana agarsiise. Viidiyoo sun ammoo tuyyuu yaaddoon hedduu takka miidhaa keessa jira. Ammoo tuyyuu amma dura sa'aadaan waan wayii jetteetiin hin jirti. Jechi sa'aadaan jette suni hedduu takka natti dhaga'ame. Yaaddoon nama hin qabu. Akkamitti nama hin qabne yaaddoon? Garuu jechuun yaaddoon nama hin qaba. Hin qaba yaaddoon nama. Yaaddoon nama dhaba namaa hin qabu. Anuyyuu hin jira. Kumaatamatu isa duuba jira. Tokko lamaa miti. Inni abbaa sumayyaa jedhamu sun nama tokko lama fideetiin yaaddoo asii fuusiseetiin achitti azabuu danda'a. Garuu ammoo isaan kumaatamaan fuudheetiin azabuu dandeenya. Magaalaa kana keessatti eenyullee walii miti. Eenyullee walii miti. Eenyullee gadi miti. Nu hunduyyuu hin jirra nullee yaaddoo wajjin jechuudha. Ani wanni akkasii jechisiise namni tokko hoggaa rakkoo seenee abbummaan fedhee yoo taate ati rakkoo seennaan si duubaa gad. Namni duraan harka siitumu jiru waan san godhe akkana godhe jee harka siitumu jirullee ati halayyaata kan seenne namni si qabu hin jiru siraa deebi'a. Sun dhugaadha hin jirti waan akkasii argamti garuu ammoo yaaddoon namni yaaddoo irraa hafu hin jiru. Maaliif yaaddoon namni hunduu hin beeka yaaddoon nama akkamii akka inni ta'e. Nama akkamii akka inni ta'e nama hedduutu beeka xiqqaalleen guddaalleen hin beeka. Mushka isaatii miti ambuuyyuu hin dibbataaf. Arabni nu beekne kunuyyuu yaaddoof hin dhaabata. Egaa yaaddoo jechuun hunduyyuu hin beekna. Yaaddoon nama sabaan amantiin gandaan nama qoqqooduu miti. Ilma Oromoo kamuyyuu nama ija takkaan laalu. Nama hedduun hin beektan isin hundi keessan warri magaalaa kana keessa jirtan yaaddoon nama akkam akka namaaf ta'aa jiru. Ilma Oromoo tokko argeetiin yoo jedhe maal akka godhaafii jiru maal akka ta'aafii jiru hunduyyuu hin beekna. Yaaddoo jechuun magaalaa kana keessatti miskiina mush Oromoo fi Amaara Oromoo qofa miti Amaara bira nama dhaabatu nama sablammii Itoophiyaa nama sila rakkate hunda bira dhaabatu nama gandaa fi laga wal qoqqootu miti. Abbaan sumayyaa kun ammoo akkamitti nama akkana gochuu danda'e? Maal jechuudha? Ci abbaa sumayyaa jedhaniin kun ammoo akkamitti waan akkana godha laga Oromoon ammoo akkamitti calleessa nama kana? Namni kun ta'uu fi ufuyyuu hin beeku. Sa'aatii 24 jimaa ofii qama'uu malee yoo waan jimaa barbaade malee waan takka quba hin qabu. Abbaa sumayyaa jedhaniin. Jima ofii malee homaa quba hin qabu inni qaalichi qamee mirqaanee ol ka'eetiin dhufee yaaddoo waan kana irratti ammoo callisuu hin qabnu akka Oromootitti waan kana callisuu hin qabnu.
Oromoo magaalaa tana keessa jirtan keessattuu waan kana callisuu hin qabdan magaalatti. Yaaddolleen rakkoo wayii hin qaba. Rakki inni qabu takkattiin amma durallee itti dubbadheetiin hin jira isatti illee jechuudha rakkoo inni qabu kana. Abbaan ka argitan sani baalageedha intalli baalageedha. Ilma intala laali abbaa fuudhiitu jira. Haadha laaliiti intala fuudhiitu jira. Yaaddoon ammootu lachuu hin laalle haadha laalle intala hin laalle abbaa hin laalle guutuun isaanii baalageedha. Jaalala mucattii sana jaalala qofa hidhateetiin waan kanatti dabalame egaa daawwattoota kabajamtootaa fi daawwattoota kennaa. Yoo waa'ee Sumeeyyaa ani kaniin kaasutee hinaaffaatu sa'aada waa hunda haasaisaa hinaaffaaf kana haasooyti jettanii saniifuu waan takka waan hin juus hin qabu ani waan hin godhullee hin qabu rabbi isuma nagee anaa baasu isaa bikka inni nu viidiyoo inni deddeemuun arke malee bikka yaaddoo hin jiru hin agarre isuma rabbi haa mul'isu jaati du'aayis godhaafi isa rabbi bikka jiru nutti haa fidu. Sumeeyyaan yaaddoo qofallee hin beeytu dhiira hedduudha beeyti silaa yaaddoon hidhee bikka takka kaayee silaa rakkoo kana irra gahee inni dubbatti bikka jirtuu fi bikkuma biraatti qaljatte malee. Qaama kanallee fidee kaanillee fidee piizaa bargar nyaatee obaasuu malee mucattii tana ta'oof ka oofu ka biraati. Inni nikaa hidhee fuudhee bultii ijaaradhee asuma inni kana oofeetiin maxaa makaan isaanis kaanii baasu ka biraa ammoo mucattii oofu. Itti himeetiin jira duraanii inni immoo waan mana keessaa qabnu gaffitee bargarii fi jinni nama nyaachisu takka gaa. Waan isa jaalattee jirtus hin qabu amma kun lama shaqqaa meeqana neettee amma isa barbaaduun kunu dalagaa takkaami. Ilmaaniin guddisamoo deemeetiin mana hidhaatti isa barbaadan. Intala akkasitti daalachoomtee jirtu namaa hin jirre sani akkasii osoo maxaamarra oofuu nama fakkeesse hiriyaansaa jalaa fudhatte. Mucattiin nama biraa fakkaatee yeroo nama biraa fakkaatiin amma kunoo hiriyaansaa jalaa fudhatte aan immoo bikkuma saniin jira. Ana ta'e deemtee isa barbaaddu immoo. Tila miira keessallee seentee nama hedduullee wanta hin jedhini tasgabbaahii hinaaffaa fi aarii isarraa qabdu hundaayyuu of keessaa balleessiteetiin jechuudha. Amma maali hinaafa jinnitti hinaafaa? Laa morka bahuu qabna malaan akka taanee yaaddoo baasuu qabna. Atillee garaa kan kee hidhattee murannoodhaan jechuudha. Yaaddoo bakka seennee baasuu qabna. Ergaa daawwattootaa fi kabajamtootaan anillee waan waadaa isin galuu qabu. Har'a viidiyoo fideetiin hin dhufe. Boru ammoo insha Allah guyyaa tokko abbaa Sumeeyyaa san qabee hidhee bakka yaaddoon jiru himsiisee anatu yaaddoo baasisiisa. Anaaf ati qophiin abbaa Sumeeyyaa hin dandeenye abbaa Sumeeyyaa akkas fakkaatu sana kun taa'ee nyaata. Abbaa feena. Yoo qabni asitti hidhaa hidhee. Amma xiqqeenni kee ilaaltee mi? Anaaf adamma. Tokkochumatu nama qoricha dhageeffasitti. Namni murannoo qabannaan kutannoo qabannaan tokkochumatu nama qoricha. Abbaa Sumeeyyaa fedhe haa ga'u. Yoo murannoo qabanne kutannoo qabanne jechuudha tokkochumatu namaaf qoricha. Xiqqeennaaf jinni hin dalagu biyya sana keessatti. Abbaa Sumeeyyaa sani qabee yoo nama biraa nutti barbaaddee waliin qabnee hin malee abbaa Sumeeyyaa asitti kun ati walii isa hidhee yaaddoo bira dhugees ilma biyyatirree hafanii miti. Nama biraallee yoo taasisan biraallee kumaatamaan jira yaaddoon adda hin jiru. Namni yaaddoof dhaabbatu ka hin dhagahin illee ka dhagahee ammoo tuuyyuu eessaan dhayinee yaaddoo cinaa dhaabbanna ka jedhu jiru kumaatamaan jira. Saniifillee jetteetiin hin xiqqoo malee sammuun tanteessuun xiqqoo hin dhiphatin. Meeqa uumu hundaafuu. Eenyu gadi miti. Ani ammootu yaaddoo akkuma har'a rabbiin viidiyoo ofiin harka fide kana yaaddoolleen deemeen harka dhufuu jira. Ima baasa yaaddoollee jechuudhaan harka jiraatu. Maaliif yaaddoo kanaaf yaaddoon har'aa miti waliin nyaannee waliin dhuyne garuu yeroo bal'oo wajjin nyaannee waliin dhuyne kolfine yeroo rakkoo wal biraa hin hafu. Ammallee rakkina isaa san haga danda'een irraa qoodamee bakka inni jiru san seenee wanni fedhe sun na mudateetiin yoo dadhabeetiin jedha dhaqee isa dabalama malee hin daawwatu. Waa hundaafuu galatoomee hiriyaa maaliif beekanii guyyaa hamtuu seenanii hiriyaati jettee adda beekanii atillee galatoomee. Akkasuma yaa jechuudha viidiyoo yeroo inni na fidisan jechuudha gadhiisuudhaaf akka hin gadhiisuuf na fidisan viidiyoon suni hin jirtu isa biraan. Waan biraatti miti yuutuubii maan isaatu hin jiru haqeetiin hin jira telefoonii. Akka inni yaanii waan nuti galakkifne ilaalle gootumee. YouTube mayu ga achi keessa balleesseetiin hin jiru YouTube isaatu viidiyooleen isa bira hin jiru balleesseetiin. Karaa YouTube. Kanaaf YouTube isaallee hin jiru email isaallee waan hundaayyuu haqeetiin itti kenna jaarsa jechuudha. Ani viidiyoo yaaddoo arginaan inni rifadhee ennaan waan sana uummaan fedhe sun waa dhufu fedheetiin email isaatiif YouTube isaa hunda keessaa balleesseetu waan itti deebisa jawaala isaa. Kanaafuu jechuudha viidiyoo kana gadhiisiiti kan nu gargaare nu haa gargaaru. Kan nu gargaaruu baatillee nu gargaarsa rabbiitiin eenyu gadii miti. Inshallah gargaarsa rabbiitiin yaaddoo bakka sanii nu baafna wanta fayyadeen. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa yaaddoon hidhamee fi harma hedduu takkaa manatti hin galle kun akkanatti deemumatti hin jira. Kun warraan tanaan formaata tokko harkadhe malee eegaan kalee deemutti hin jira takkaa gadi hin teenye
jarri yaaddoo hidhee harkaa qabu mootummaatii miti ummata hattuu maafiyaa qabee maallaqa kannee fi fidee hiisise silaa mootummaa taate bikka mootummaa waggaa dhaqxee himte siif himanii mootummaan qabdees hin jirtu. Bakka mootummaa hin jiru mootummaan osoo qabdee bikka mootummaa hin jiru. Tokko irra geennaa miti. Fidanii viidiyoon isaan mootummaan akkas nama gootan jiru biyya kana keessatti. Mootummaan takkaa'u yoo si qabde mootummaa hattuun taane biyyattii qayseertu nama mootummaadhaan bulu jiru nama miskiina qabanii nama tumuun hin jiru. Fuudhanii mana hidhaa dhiiraatu hidhamaa geessanii hidhan. Ammoo isaa hattuu maallaqa nyaachisee hattuu akka isaa fuudhee bikka biraatti qabee jira. Sadiifuu inshaallah ni barbaannaa bikka inni jiru. Sumayyaallee bikka jirtu bikka dhokattee as boo qabdi viidiyoo tanee agartee abbaa isiillee irraa daleeyinaa fi akkuma inni maafiyaanidha kana nuti hiisifna. Asuma teenneetiin jechuudha haasawullee faayidaa kan qabu. Nuti amma humna qabnu humna bakka jiru fuudhee sassaabannee jechuudha. Anillee hiriyoottan kiyya dabaladhee namoonni hiriyoota yaaddoollee namoota yaaddoodhaan dhaabatanillee dabaladhee namoota hedduu taanee gama jirutti jechuudha bitattillee mirgattillee nama hundaayuu gama gamanatti bobbaaneetiniin bakka yaaddoon jiru eessallee jiru barbaannee yaaddoo bakka inni jiru baasuu qabnu. Basteenneetiniin haasonni furmaanni hin jiru garuu hojiitti yoo bobbaanii furmaata argachuu danda'an. Kanaafuyyuu ati ammootuyyuu waan tokko qofa irraa barbaadan waan tokko qofa akka gootu. Waan ta'eef namni gara laafuu danda'a. Abbaa Sumayyaatti dawwalteetiniin boru ta'ee sa'aatii goona waamtan asitti. Sumayyaan ay jirtii kootu jettaan. Sumayyaa barbaacha dhufaame. Isaanin Sumayyaan as jirtii kootu jetti dawwal. Sumayyaan ay jirtii kootu Sumayyaan na bira jirtii jettee waamtaan. Yeroo inni dhufe ammoo tuyyuu anaaf beeka waan godhu saasan. Ani saniin dhibu ani ni dawwala abbaa Sumayyaatti amma booda yoo na amanuu baate malee duraan amanalleedha nama na amanu tokkolleedha. Itti dawwalee daqiiqaa 5 keessatti nas dhaaba isaa. Atummaa yoo haalli si majjaa'ee waan gootu qabaatte abbaa Sumayyaa daqiiqaa 5 keessatti nas fidaa. Sanarra dhiisi Sumayyaa. Maaliif aadde Sumayyaan as jirti hojii waan takka ittiin kijibini amma dhufa amma fiigaa dhufa laa. Biyyoon teessii dhuftee dafii hootu biyyoon teessii barbaadde jennaan amma kanaan fedhisa. Akkas taanaan bareedu. Guyyaa yoo yaame gandoo kunuu namni isa dhiisin jiru galgala boruu yaameetiin bikkanni jiru isa baasa. Asumatti nama jechuudha waan gurguraan beekaa. Naanaatu yaama sanarratti dhiisi. Ergaan akkasii sa'aatiileen taa'uun qabu namu sa'aatiin qaaliidha beeta. Sa'aatii ammaa kana hunduyyuu gara hojiitti bobboo qabna. Illee amma sa'aatii ammarraa kaasee amma hojii qabadheetti ni jira waan ta'eef gara hojiitti bobboo qaba. Maaliif waa hedduutu nu eeggata amma deemachillee deemee namoota walitti qindeesseetiniin gara hojiitti bobboo qaba nama booda sa'a ammarraa qabee. Kanaafuu yaa nama gara hojiitti deema waan ta'eef jechuudha. Inshaallah waan ta'een silkiidhaa waliin haasofna. Nagaa keessa jiraadhu amma niin deema anillee. Yaalaa ijjeetis galatoomisi. Yaalaa. Galatoomisi ijjeetis nagaa angaleeyye. Ayyaal kan gaarii. Nama duraa illee na cinaa dhaabbatee nagarree nama nu wajjin deddeemee waggaa xiqqishoo deddeemnee dadhabeetum. Khalaas duraan dadhabnee yaaddoo gattaa jennee kadhannee dadhabnee deemfiraa gara ilmaan keetii jeetuma namuu karaa fi galu malee nama dhaanoo hojii dhaabbatee hojii hidhatee hojii barbaade ila ammatti nagarree kunoo mucaan kun galatoomu amma waa hundaa karaara na kakkaayeeti jira amma formaata harkannee jirra afaan godhattee jirti na fakkaatti akka waa yaaddoo mul'atee na bira jiruu tokkotti gammachuun qabaa irraan tana waa hundaa kunoo fuulachi deebisnee formaata harkadheetiin jira na wajjiin tura galatoomaadha ni baay'een homii waan duraanii waan naaf inni duraan wal goonee gollollee inni Sumayyaan irra oofu maali waa hedduu homii kaasanii duraanuu si gubee haasira tumanii haasira ajjeesanii dhiisinaan jechuutti jiranii abbummaan fadheewu yoo mana keessa yoo waan fadhe wal godhe alagaan namni biraa akka wal miidhu hin fadhu. Yaaddoo waan biraa waan na godhe hin qabu niin fuudheetiin jaartii dabaladha je malee wanni biraa rakkoon inni irra oofee takka hin jirtu. Fayyaa qabaatee yoo nagee mana keessa naa jiraatee afurii 5 illee yoo fuudhe rakkoota kan qabu rabbi nagaan isaa haa deebisu du'aayii godhaan na cinaa dhaabbadhaadhaan na jajjabeessaan isiniin jaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya nagaan naa jiraadhaan isiniin jaa.